osoo gara gaafa deebisee hedduun galatoomfachuu barbaada akka carraa ta'e lafa san waan hin ajjedhee beekuuf jecha hedduun beeka lafa san keessaan dabree beeka haa galatoomtu seenaa lafa sanillee na yaadachiifte hedduu galatoomin siin jaa. Haala qilleensa yeroo ammaatti wal qabateeti qophiin kiyyaa garuu garas osoo hin deemne haala guyyaa goototaa kanaan wal qabatee xiqqishoo muuxannoon qabu yookiin hangafoota keenya abbootii keenya kaleessa kan dabran irraa waan hin argadhe sheer isiniif godhuu barbaadeeti yookiin isiniif qooduun barbaada. Kaayyoo hundeeffama guyyaa kanaa jechuudha. Nuti akka hubannutti hedduun keenya kun waan takka keessaa fudhannanti. Bakka takka sayyaatanii waa hedduu keessaa qaba ergamni sun. Kaayyoon sun guyyaan sun kan itti hundaa'e waa hedduu keessaa qaba. Inni tokkoffaadha akkuma bakka hundatti namuu beeku gootota kufan san kan amantaan addaan hin baanu jedhanii waliin wareegaman san itti yaadachuudha. Akkasuma warra qabsoo irratti kufanis kan fuuldura kufaa jiruufis akkasuma jechuudha. Dadhabdan illee na fakkaataa garuu gacarraa kiyyaa boodarra ni godhe gabaabseettiin isiniif dabarsaa ergaa waan hin qabu akka obsaan hordoftanii isin gaafadha. Kabajaan isin gaafadha. Inni biraa maalii guyyaan kun qabxiin biraa kan of keessaa qabu hoggantoonni sadarkaa adda addaatti jiran guyyaa walitti dhufanii hojiilee itti hojjetame ittiin gamaggamanii fi kan hojii fuula duraa ittiin karoora baafatan ture jechuudha guyyaa kana giddu gala godhachuudha. Inni biraa loltuun yookiin woboon roga adda addaa jiru walitti dhufee waliin dabarsu kan keessa maaltu jira hamilee wal godhachuudhaa fi wal jajjabeessuudhaa fi gootota kufansan yaadachuudhaan onnachuudhaan akka fuula duratti deemu akka hamilee argatu taasisuudhaaf guyyaan sun kan lafa kaa'amee jechuudha. Akkasitti akka hubannuu jechuu barbaadeeti kana kan maal bira dabraa jechuudha. Guyyaa goototaatiin wal qabatee wanti hedduun na dura waan dubbatameef jecha. Qabxiin kiyyanni biraa haala qilleensa ammaan tana qilleensa goggogaa Oromoo jidduu seenee Oromoo faalaa jiru kana kanan wal qabatee waa xiqqoo kan irratti qophaa'ee dhufe. Wanti hubachuu qabnu haala qilleensa Oromoo jidduu deemaa jiru kana irratti diinni keenyaas hanguma nuti cimne takka cimee nurratti hojjeta. Kana beekuun barbaachisaadha. Diinni keenya hanguma nuti cimne hojjennu kanarraa fakkeenyaa fudhachuu qabnutu jira. Yeroonii fi nuti nagaa turre san yookiin qabsoon akkana finiinteen turin sanitti waldiddaan hawaasa jidduu hin jirtu. Sooshaal miidiyaa irratti hin jiru. Wal arrabsuu fi maal jechuun kun bobbaa diinaati jechuudha. Bobbaan diinaa diinni bifa meeqaan nama bobbaasee yookiin ergamtoota isaa bobbaasee jira. Amantaa tokkoo tuquudhaan akka abbaan amantaa kaanii aaree amantaa kiyya abalu tuqe jee amantaa walirratti duulu godhu. Isa lammataa nama kutaa tokkoo fakkaatee kutaa kaan tuqee kutaan sun akkamitti kun nama kutaa akkasiin na tuqe jee akka gartee kutaadhaan wal dhabu taasisu. Inni lammaffaa akka carraa ta'e Oromoon tokkumaa akka kaayolleen tokkumaa dhaabbilee siyaasaa keenya kaayolleen tokkuma kaayoon bilisummaa kaayoo miti wanti addaa namni kaayoo adda kabaja kaayoo wanti addaa sagantaa kaayoon namuutuu bilisummaa fi Oromiyaa bilisoomsu jennee fudhachuu dandeenya. Deeggaraa dhaaba tokkoo fakkaatee dhaaba kaan tuqee kana keessa deeggaraan kaanii akka waliin mufatee jeequmsi hawaasa jidduu seene hanga sakkatti deemuutti waan ijaarame jechuudha kun waan diinni ijaaree jechuudha. Kanaaf nuti hoo maal godhuu qabna? Yoonii fi kutaa tokko tuqan yookiin Harar tuqan yookiin Arsii yookiin Wallagga tuqan akkami kutaa kiyyaatu itti ati namachiiti na arrabsuu barbaadde kutaa kiyya arrabsitaa nama akkasii jennee deebisuu osoo hin tahin ati diina ati jennee deebii gayaa ergamaa diinaa ati jennee deebii gayaa kan nuufi qabna. Akkasin akka kaataalistii ta'e nu keessa deemeen waliin hin dhooyi bifa san hin daangeessuu qabna. Bifa amantaatiinis akkasumatti nama amantaa tokko of fakkeessee akka nama amantaa kaan tokko yoo dubbate namni sun diina. Isin amantaa akkasiitti osoo hin jenne ati diina jennee namuutuu daangeessuutu nurra jiraa jechuudha. Akka diinni kun nutti hin fayyadamne. Kanaaf hubadhaa fuula dura amma hedduu odeeffannoon qaburraa waan isiniif qooduu barbaadu tokko
diinni baajeta guddaa ramadee namoota ergamtoota isaa bifa baqattummaatiin biyyoota addunyaarra raabsaa jira. Kun maal godhuuf kaayyoon isaa fuula dura akka yeroo nuti gartee nama keenya ajjeesuudhaaf diddaa gartee hiriira nagaa baanu kana kan nuti baanu kana irratti biyyi nagaa qabdi jee hiriira nu waliin bahee nuun falmu taasisuudhaaf jechuudha. Kanaaf akka inni nutti hin fayyadamne harka nu kaayee nutti hin fayyadamne harka inni nu yidduu kaayyatu kana osoo qaamaan nu seenne harka muruu qabnaa jechuudha. Kanaaf haala saniin of eeggannoon hubannoodhaan namni walitti nu buusu kun dhuguma Oromoodha yookiin dhuguma nama Oromummaaf quuqamu jennee addaan baafachuutu nurra jira. Oromoon lafee waliin jibbu. Ilaalchi siyaasaa addaa namuu qabaachuu hordofuu danda'a. Kun immoo hanga kutaa fi amantaa wal arrabsinuu miti. Kun waan diinni gartee nu iddoo seenee kaataalistii ta'e wal nu laayisisu jiru jechuudha. Si'eessitu. Kanaaf bilchalaa fi hubannoodhaan fuula durallee wantoota dhufu osoo hin jirre ofirraa eegnee diina keenya akka ofirraa ittiif dhaamsisinii dabarsuu barbaada. Waan daddabdanii jirtaniif galatoomaan isin hin jira. Hamileen simadha maali waan dhugaadha waan hawaasa keessa jiru beekanii waan hawaasa keessa jiru nama nu ibsu nu jajjabeessa hamileen baay'ee barbaachisa akkasumatti immoo guyyaan kuni waccokiinsa tokkollee barbaachisu bar dhaabni haga dhageenyu miidiyaa adda addaa keessatti dhaaba gara 9tu ga'ee jira. Dhaabni 9 miti otoo 90 illee ta'ee nuuf rakkoo tokkollee hin qabu. Guyyaa har'aa eenyummaan amantii fe'e qabaatee eenyummaan dhaaba fe'e keessatti deeggaraa ta'ee miseensa ta'ee homaa rakkoo hin qabu. Laakiin guyyaa akkanaa kana guyyaa gootota keenya amantii fi yookaan immoo dhaaba adda addaa keessatti osoo hin je'in Oromummaa irratti xiyyeeffatanii boolla takkatti waan uumaniif yaadannoo san waan ta'eef gorsa wal gorsinnee walii dabarsinnee at least guyyaa kana haala gaariin akka waliin dabarsinnu namoota hawaasa keenya osoo mijaa'iniif yookaan immoo walaluma amma miidiyaa irratti deebaa jiru kanaan bakka Oromoon geetteen ga'u jee of jibbee kamana ofii taa'utu jira. Uummata saniif agartanii yaadannoon har'a dabarsinne kana bareedaa kana dabaruu hin qabu yeroo biraatiif. Bakka kanatti argaa jirtanii waa'ee siyaasatii miti kaasofnu, waa'ee amantiitii miti kaasofnu, waa'ee uummata amantiin yookaan immoo siyaasa fi jaaniitiin saba ofiitiif jaanii boolla takka irratti uumaniif jecha yaadannoo akkasumatti immoo baratoota teenna qeerroo biyya keessatti yeroo ammaa uummataa jiru nama dhimma Oromootii je'eetiin dhumataa jiru yaadannoo yaadatuuf nuuf ta'a. Maatii ofii keessa namni miidhaan irra hin gahin nama xiqqaa yoo ta'e yeroo ammaa kana keessatti anamma fakkeenyaaf amma obboleessa kiyya abee jechuun obboleessa kiyya irratti rakkoo guddatu gahe kana maatii hundaa keessoonni akkanaa hin jiraa jechuu kiyya kanaaf seenaafame abee waan jiruuf yaadannoo nu ta'a kana fakkii kana fudhanneetiin hawaasa keenya kaafanis jajjabinna kenninnee fi yeroo hundaa guyyaa kanarratti xiyyeeffannee bal'inaan garaa bal'inaan osoo wajjin dabarsinnee gaarii natti fakkaata walaa gorsinnu akka ilaalcha hundaa walirratti ilaallachuu hin qabnu galatoomaa isiniin jaa kaitaanutti jaal boonsatti dabarsa.